boy. Shiva. Abo Shiva. Azaba gootee kan ta'e. Nama kana taabanii. Meela ilma namaa dhabe. Yaa boy jaaba rabbi qabanii. Boorsaa tapkichacha nama kana dhukkee kan isa walitti garagalee rabbi suudhu. Working for the unknown. Me am fine man fakkaatu. Daaraa wi fakkaatu. Warra UN hiji bandire der wali kabde. Shanda do kucha. Inuma lame. Ya boy. Ati kama da gaiti maalif nufte sila. Shanda do qaba. Waan uffatanii keessa jira jee shaaraa gubbaa bulaa waan uffatu barbaada dhufe. Kanaafuu carraan kee si munnere si hin fudhanne? Waa takka kasilaa ganama subiina dura dhufee hin fudhanneeti asiin bulee ganama saa subii salaata. Inni as bultee? Asii jira subii salaata. Hin fudhanne jechuudha amma? Waa takka hin elleemu. Shaataa keessa saanumaa. Waliin itti eegganna. Maal silaamu? Hayyee deera waan ta'u maaliif dhufte? Ani abbaa kiyya sadaqa kan hin jedhin sadaqaa san barbaadudha dhufees. Mana qabdu? Mana illee qabu waa takka illee qabu kun akkuma mana dagalu jira. Amma maatti furmaanni tokko si dhufne jechuudha. Wallaahi furmaanni nu dhufe tokko illee nu jiru kun ogaa akkuma laaltanii gartan kan akkamatti jira jireenya hamaa keessa jira. Kun ilmaan Oromoo bakkuma jettanitti kun kan argaa jirtan kun ilmaan Oromoo gara ardii Afrikaarraa iddoo Yaman Adan Basaatiin jedhamutti kan argamaa jiru kana mee obboleessa keenya mee ati har'a iddoo kanatti maaliif argamte? Wantiin argameef akkasumatti rakkadhee kunoo bakkeetta hin jira. Mee asirraa gargaarsa kun gargaarsa namaaf kan nama jedhanii namoonni irra gartee ardii Afrikaa irraa dhufan namoota baay'eedha. Gargaarsa kan eessarraa isinii kan namaa jira maal baatu isinii kan namaa jira? Gargaarsa isinii kennine nu waamanii kunoo kun tokkollee nu hin kennine. Nu sossobanii kunoo addaan fuudhaan nu ilaalanii kunoo akkasitti bakkeettamnee jirra rabbiin isin agarsiisu hin jedha. Mee biyyarraa erga baatan biyya kana erga dhuftan gara biyyaa galuu feetammoo yaadni keessan fuulduraa biyyoonni gartee biyyoonni Yaman kana fakkaata. Haalli jireenya baqattoota ilmaan Oromootis baay'ee fokkotaadha. Mee kanarraa gara biyyatti fedhiin keessan fuuldurri isaa gara biyyatti deebi'uudha moo maali? Duraan dalagannee galla wayyoomnee jennee gara biyyaarraa dhumne amma achi deemuus galuus baqattoo wallaallee walakkaattamnee rakkannee jirra akkasitti kanumaafuu cuucabne luutuu lubbuu keessa jira bakkumatti deebinuu wallaallee baqattootta. Ayyee mee ilmaan Oromoo addunyaa tanarra jiraniif dhaamsi ati qabdu maal fakkaata? Addunyaa kana jiru kan biyya jiraniif ka gara biyyoota keessaa gara biyyoota namatti imalaa jiraniif dhaamsi ati qabdu maal fakkaata? Hin qabuuf egaa. Kuno Rabbiin nurraa jijjiiruudhumaan kadhachuutti jira malee waan tokko nagarre bakka. Mee obboleeyyan keenya kan amma gartee kanneen biyyoota ambaa keessatti gadadoo hamaa keessa jiru kana warreen biyya keessa jiraniif dhaamsi ati qabdu akka biyya kanatti dhufanidha moo akka gartee biyya san ta'an dhaamsi ati qabdu? Biyya namaa dhufanii rakkachuudha. Waraabessi biyya namaa nama nyaachuutti waraabessi biyya ofii nama nyaachuu wayyan jedha. Kanaafuu yoollee qaamaan lolaan rakkanne ciisa gaarii ciimnaa nyaata gaarii hangasii maatii keenya haadha keenya abbaa keenya walattina du'a hanga sareedha gammachuun qabne duunee badaarra nu asitti duuti keenya iyyuu lammiin keenyas nun argu du'aan keenya illee bakkeetta fa'aa jira. Hayyee yaada kana uummata keetiif gumaachuu keetiis baay'ee galatoomi jenna. Biyyuma isaanii taa'u.